keessaa fi alaa bakkee wanta musaas keenya rakkabu marattu warri hordoftan ashama akkam jirtu daawwattoota OMN oduuwwan saatii kana qabannee dhiyaannee jirra. Ana Abrahaam Birruutu oduu isinitti hima. Harargee bahaa aanaa Cinaaksan keessatti lammiileen sababa wal waraansaan buqqaan gargaarsa namoomaa hatattamaa akka barbaadan dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarbiyaan gargaarsa namoomaa yuunoochaan himeeti jira. Naannawa kanatti dhaabbilee diigaman deebisanii ijaaruunis waan fardii ta'uu himee jira yuunoochaan. Gaaga'ama namoomaa hammaachaa jiru xiqqeessuuf walitti bu'iinsi aanaa Cinaaksan jiru hatattamaan dhaabbachuu akka qabus waamicha godhee jira. Ana Cinaaksan araddoota baay'ee keessatti liyyuu haayilii fi humni addaa naannoo Sumaalee irra deddeebiidhaan weerara banuun lubbuu lammiilee nagaa gaaga'aa qabeenya barbadeessaa akka jiru gabaasa turuun keenyaan yaadatama. Mootummoonni naannolee lamaanii jechuunis mootummaan naannoo Oromiyaa fi mootummaan naannoo Sumaalee tarkaanfiin hanga yoonaa waan kana dhaabsisuuf fudhatan hin jiru. Matakkal aanaa dibaatii keessatti torban darbe qofa Oromooti 3 humnoota qaamni nageenyaa naannoo Beenishaangul Gumuz bobbaaseen ajjeefamanii jiru. Torbaanuma san keessa manneen maatii Oromoo 23 humnoota Amaaraa naannoo Beenishaangul Gumuz bobbaase kanneeniin gubatanii jiru. Hoogganaan biiroo bulchiinsaaf nageenyaa mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz Abiyoot Albooroo duuti maal akka taate agarsiifna jechuun karaa miidiyaa hawaasaa dhaadatanii jiranii gabaasi bal'aan itti aanee dhiyaata. Waggoota sadan darbaniif wal waraansi kan irraan dhaabbanne Matakkal ammallee goolamaa jirti. Guyyaa guyyaatti lubbuun lammiilee nagaa darbaa jira. Qabeenyi qabiyyee lafa tanaanuuf malti jedhan kan naannoon Amaaraa bobbaase yoo ta'u, caasaan nageenyaa naannoo Beenishaangul Gumuz garee tanaaf tumsaa fi akka jiru hawaasi godina Matakkal irra deddeebiin himachaa ture. Torbaan darbe keessa qofa aanaa dibaaxee gandoota akka Giphoo fi Gooxii Coqorsaa keessatti dhalattoonni Oromoo 3 Tamasgen Baayyuu Manguddoon ganna 70 obbo Fayyisaa Hordofee fi Chaalaachoo Xilaawun jedhaman ajjeefamuu ragaan jiraataa Matakkal irraa arganne ni mul'isa. Namni Fayyisaa Hordofee jedhamu nama waggaa 70 jaarsa magaala gaaleessan utuu mana gibbii mana isaa keessa taa'u. Namoota kanneen keessaa maatiin Tamasgen Baayyuu ji'a tokko dura jumlaan ajjeefamuu OMN gabaasee ture. Achuma obboleessuma Baayyuu kasii ajaa'ibu jirraa Baayyuu fa'aa fakkadee Baayyuu fa'aa sana Azaalee Lammeessaa Balaayii jirraa Baayyuu bakka tokkotti kan isaan yeroo darbe maatii addee tokkotti dhume obboleessa isaanii tokkitti hafe Tamasgen Baayyuu gadda kan isaan ajjeesanii tootaalii jenusaayidiin ta'e mana sana keessa namni jiru jechuudha. Amma ijoollee xinnoo hafte malee ejjaan kan ilmaan Baayyuu nama hin jiranii jechuudha. Kan si ajaa'ibu gaafa sokkan sana ganama isaa gumsiin bakkuma naannoo Tamasgen Baayyuu kan ajjeesanitti gumsi Baxaaqaa jedhamu sana ajjeesanii makiinaatti hidhanii ture fasala farra gotatanii magaala Gaaleessaa keessa naannessaa turani. Makalagayaatu dhumarratti qawwee kaasee konkolaataa dhaabachiisee konkolaataa isaa irraa reessas bakka. Kana malees manneen jiraattota 23 abiddaan barbadaa'uu dhageenya jirra. Torban darbe keessa magaalaa Gaaleessaa keessatti magaazanni daldaltootaa fi qabeenyi beeladaa baay'een saamamee fe'amuun gara naannoo Amaaraatti geeffamu jiraataan Matakkal OMN itti himee jira. Mana 23 Coqorsa keessa Coqorsa duwwaa kan isaan gubanii Gaaleessa keessatti immoo magaaluma Gaaleessaa bakkuma komaandi poostiin seentarii godhatee hojjetu kana bakkuma liyyuu haayiliin sidaamaa jiru kana bakkuma isaan buufatan jiran kana mana Oromoo saamanii fakkeenyaaf maqaa barbaadde mana Faqaadee akkumaatii nadaajii barmeela 18 kan isaan fudhatanii otuma dhaabattee ilaaltu jechuudha qabeenya kee. Wanaamatte ilaaltu magaazina cabsanii jechuudha. Miizana xaalii kana kan saas fudhataniiru, kan kabaa nagasaa fudhataniiru, kan walumatti mana 4 magaazina cabsanii dhuma saamanii makiinaatti fe'atanii re'ee kan utuu nafiin guuranii makiinaatti fe'atanii re'ee 64. Godina Matakkal aanaalee akka Daangurii fi Maanduraa keessatti humnoota Amaaraa hidhatanii fi lammiilee nagaa Beenishaangul Gumuz gidduutti wal waraansi itti fufee akka jiru kana hordofees lubbuun dhalattoota Gumuzii guyyaa guyyaan darbaa jiraachuu fi qabeenyi isaanis barbadaa'aa jiraachuu odeeffannee jirra. Gara Gumzootaa dhuftee amma Haduu Kaleessaatti Daangur keessatti Gilgal Maanduraa keessatti naannoo Gilgalirra kan jiran guutuurratti waraanati jedhu labsamee
isumayyuu waraana guyyaa guutuutti ta'aa jira. Godinichatti komaandi poostiin hundaa'e nagaa lammiilee kabachiisuu hin dandeenye kan jedhan jiraattonni Matakkalitti humnooti Amaaraa osuma gareen komaandi poostii ilaalu badii kana dalaguu jedhan. Itti gaafatamaan biiroo bulchiinsaaf nageenyaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Abiyoot Albooroo shanee fi juuntaa irratti tarkaanfii fudhanne jechuun fuula miidiyaa hawaasaa irratti kan maxxansan yoo ta'u duuti maal akka taate agarsiifneerra jechuun lammiilee nagaatti dhaadatanii jiru. Qabiyyeen Matakkalis ni deebi'aa jedhan qondaalli kun. Mani kun hundumtuu gubaa oolaniitu galgala maal jedhee barreessa Abiyoot Albooroo ሞት ምን እንደሆነ አስተምረናቸዋል ይጀዳል ያሳየን ያለ ነው የመተከል ጸጋ ይመለሳል ይጀዳል Dhaabbanni Facebook gareen milishaa finxaaliyyaa Amaaraa maqaa faannoo jedhamuun socho'u Facebookii waamicha badiitiif itti dhimma ba'aa turuu bira gahee jira jedhe. Itoophiyaatti Facebookiin jeequmsa kakaasuuf akka meeshaatti itti dhimma bahamaa turuus dhaabbatichi mirkaneessuusaa CNN gabaasee jira. Garee kanaan alattis qaamoleen Facebookii fayyadamanii Itoophiyaa keessatti hokkara hammeessan jiraachuu quba qabna ka jedhan dubbii himaan dhaabbata Facebook dhimma Itoophiyaa itti dhiyeenyaan hordofaa jirra jedhu Yihuun Ingidaa gabaasa bal'aa qaba. Dhaabbanni Facebook gareen milishaa finxaaliyyaa Amaaraa maqaa faannoo jedhamuun socho'u Facebookii waamicha badiitiif itti dhimma bahaa turuu bira gahee jira jedhe. Itoophiyaatti Facebookiin jeequmsa kakaasuuf akka meeshaatti itti dhimma bahamaa turuu dhaabbatichi mirkaneessuusaa CNN'if ibsee jira. Biyyoota akka Maayinamaar keessatti ergaawwan jibba facaasanii fi hokkara kakaasan gama Facebookiitiin facaafamuun yakka duguuggaa sanyii uummata Rohingyaa mudateef sababa ta'uu kan yaadachiisu gabaasni kun walwaraansa Itoophiyaatti mudate hordofee ergaawwan wal fakkaatan gama Facebookiin facaafamu dhaabbatichi mirkaneessuusaa beeksiseera. Gareen gara jabinaan beekamu kan maqaa faannoo jedhamuun waamamuu fi qaamoleen garee kanaan walitti hidhata qaban Facebookii fayyadamuun waamicha hokkaraa dabarsuu isaanii walitti bu'iinsa jajjabeessuu akkasumas miseensa horachuu fi galii ittiin walitti qabachuuf oolfataniiru. Gocha kanas dhaabbanni Facebook bira gaheera jedha gabaasni CNN. Caasaan garee kanaas hanga Sudaanii fi biyyoota birootti kan diriiru ta'uu mul'isa gabaasa. Erga waraanni Tigraay eegalamees gareen finxaaliyyaa Amaaraa milishaan maqaa faannoo jedhamuun beekamu kun keessumaa lammiilee Tigraay sababa waraanaatiin buqqaafaman irratti sarbamiinsa mirgoota namoomaa ajjeechaa lammiilee nagaa saamichaa fi yakka dirqiin gudeeduu dabalate yakkoota garaagaraa irratti raawwachuun kan himataman ta'uu gabaasa garee mirga namoomaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii Amnesty International fi Human Rights Watch faa bu'uura godhachuun eereera CNN. Finxaaleeyyiin milishaa Amaaraa faannoo jechuun of waaman kunneen waggoota sadan darbanitti naannoo Amaaraa keessatti karaa seeraan alaa of ijaaruun naannicha keessaa fi alatti yakkoota suukanneessoo dhalattoota saba biroo irratti irra deddeebiin raawwataa turuun kana duras ibsamaa tureera. Naannoo Amaaraa keessatti gareen faannoo jedhamu kun dhalattoota saba Qimaant irratti yeroo garaagaraatti gocha duguuggaa sanyii raawwataa turu dhalattoonni sabichaa ibsataa turan. Gocha garee kanaatiin dhalattoonni sabichaa hedduun ajjeefamanii qabeenyi isaanii saamamuu fi barbadaa'uun hedduun gara Sudaanitti abbootii qabeenyaa naannichaatiin socho'u kun dhalattoota Oromoo Walloo irrattis irra deddeebiin qaama lola banaa turedha. Weerarri gareen kun dhalattoota Oromoo Walloo irratti banaa turan dhumaatii lammiilee nagaa hedduu fi qabeenya barbadaa'eef bu'uura rakkoo isa ijoo ture. Dhalattoonni uummataa gaa'oo hedduunis naannicha keessatti yeroo garaagaraatti qaama kanaan gidirfamaa turuu ibsataa turuun waan yaadatamudha. Gareen finxaaleeyyii milishaa Amaaraa faannoo jedhamuun beekamu kun gocha naannicha keessatti dhalattoota saba biroo addatti fo'uun irratti raawwataa turaniin alattis miidiyaalee hawaasaa akka Facebookii fayyadamuun naannolee biroo irratti duula labsataa turaniiru. Keessumaa ajandaa babal'ifannaa lafaa gara Tigraay, Beenishaangul Gumuzii fi Oromiyaatti taasifamu adda durummaan tarkaanfachiisaa kan jiru qaama kana akka ta'e ragaaleen yeroo garaagaraatti ifa ta'anis ni mul'isu. Karoora babal'ifannaa lafaa faannoon gara naannolee ollaatti taasisu kana duuba abbootiin qabeenyaa fi mootummaan naannoo Amaaraa ifatti qondaalonni mootummaa giddu galeessaa immoo harka lafa jalaan keessatti qooda fudhataa jiraachuu ragaaleen kunniin ni akeeku. Karoora kana galmaan ga'uuf kibbaa fi lixa Tigraay, Matakkalee fi Wallaggaa, Karrayyuu hanga Wallootti duullee garee kanaan labsame lammiilee kuma dhibbootaan lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqisee jiru itti dukkaneesseera. Ajjeechaa suukanneessaan safuu aadaa fi amantaa uummattoota biyyattii cabse garee kanaan irra deddeebiin raawwatamuun gama miidiyaalee hawaasaatiinis qoodamaa tureera. Saamichi dirqiin gudeeduu fi yakkoonni biroon milishaa maqaa faannoo jedhamu kanaan raawwatamaa turuunis gocha ifa jiru. Ijaaramni seeraan alaa
qaamni gajaraa hanga meeshaalee waraanaa ammayyaa'ootti hidhatee socho'u kun qaamolee aangoo harkaa qabaniin ifatti kan deeggaramu ta'uun yakki qaamni kun uummata biyyattii irratti raawwatu xumura akka hin arganne taasiseera. Gareen kun ammas holola jibbaa irra jireessaan dhalattoota Tigree, Oromoo, Qimaantii fi Gumuz irratti oofu itti fufuun biyyattii hokkara biraaf kakaasaa jiraachuun taatee guyyaa guyyaan mul'atudha. አንድ አማራ ሲሞት 100 ገዳይ ይሞታል። አንድ ጉምዝ 100 አንድ አማራ ከገደለ 100 ጉምዝ እንገላለን። ኦሮሞ አንድ ኦሮሞ አንድ አማራ ከገደለ 100 ኦሮሞ እንገላለን። በየቦታችን እንደራጃለን፣ በየሰፈራ እንደራጃለን። በየትኛውም ቦታ ተንቀሳቅሰን የአማራን ደም እንመልሳለን። የትኛውም ታጣቂ አንድ አማራ ሲገል 100 ጉምዝ እንገላለን። አንድ ወነግ አንድ አማራ ሲገል 100 ኦነግ እንገላለን። hojii jibba facaasuu fi hokkara kakaasuu gareen kun feesbuukii fi miidiyaalee harkaa qabutti dhimma bahuun raawwatu bira ga'eeraa kan jedhu dhaabbanni feesbuuk tarkaanfii malu fudhachuuf kan hojjetu ta'uu ibse. Garee kanaan alattis qaamoleen feesbuukii fayyadamanii Itoophiyaa keessatti hokkara hammeessan jiraachuu quba qabnaa kan jedhan dubbi himaanii dhaabbatichaa dhimma Itoophiyaa itti dhiheenyaan hordofaa jiraachuu ibsuun waggoota lamaan darbanii fi hojjettoota afaan Oromoo, afaan Amaaraa, afaan Tigree fi afaan Somaaliitiin hojjetan qacaree qabiyyeewwan miidhaa hordofsiisan to'achuu irratti hojjetaa jiraachuu ibse. Qondaalli waraanaa bilisiginnaa tokko loltoota sirnichaa 46 fudhatee gara humnoota Tigraayitti galuun gabaafamaa jira. Lola tibbanaatiin kasaaraa guddaan irra deddeebiin irra gahaa jiraachuun kan dubbatamu waraanni bilisiginnaa kallattii hundaan faffaca'uu fi sirnicha ganootu mul'ataa jira. Lola tibbanaatiin magaalota akka Wucaalee, Hayiq, warra Baabboo, Kutaabarrii fi Urgeessaa dabalatee lafa tarsiimoo loltummaa hedduu gadhiisee gara duubatti baqataa akka jiru waraanni bilisiginnaa ajajoonni sirnicha ganuun hidhannoo guutuu wajjin harka kennataa akka jiran gabaafamaa jira. Bifuma wal fakkaatuun guyyaa kaleessaa jechuunis kibxata qondaalli waraanaa bilisiginnaa Shaalaqaa Fissaa Guban jedhamu loltoota bilisiginnaa 46 qabatee hidhannoo guutuu wajjin humnoota Tigraayitti harka kennachuu miidiyaaleen Tigraay gabaasaa jiru. Shaalaqaa Fissaan sirna bilisiginnaa ganuudhaan gara loltoota Tigraayitti harka kan kennate adda waraanaa Daseetti akka ta'es maddeen oduu Tigraay irraa beekuun danda'amee jira. Komaandi poostii waraana Tigraay ibsa guyyaa 2 dura baasee loltooti bilisiginnaa sirna diigamaa jiruuf wareegama hin malle kaffaluu dhiisanii harka kennachuu yookiin baqachuudhaan lubbuu isaanii akka baraaran waamicha dhiyeessuun kan yaadatamudha. Lola Tigraay keessatti adeemaa turee fi ammallee hammaatee itti fufee jiru kanaan loltooti bilisiginnaa kumaatamaan booji'amuun miidiyaaleen addunyaa irra deddeebiin gabaasaa turan. Sirni bilisiginnaa loltoota kanaan dura booji'amaa turan ilaalchisuun dhugaa miti jechuun haala akka ture yoo ta'u, Shaalaqaa Fissaa fi loltoota biroo 46 sirnicha ganan kanarratti garuu haga yoonaa waan jedhe hin qabu. Odeessa waraana kaaba Itoophiyaa kabiraatiin humnooti Amaaraa adda waraanaa kaabatti loltoota fi hoogganoota waraanaa Oromoo ija shakkii fi diinummaatiin akka laalan miseensonni waraanaa booji'aman dubbatan. Kanaaf Oromoon lafa isaatiif malee biyya Oromootiif du'uu hin qabu jechuun dhaamaa jiru. Loltooti kunneen yaada isaanii keessaa tokko kunooti. Ani maqaan kiyya Ahmad Abdusamad. Kan itti dhaladhe Oromiyaa. Akkan itti dhufe poolisii Oromiyaa dorgomee yeroon poolisii Oromiyaa dorgomee jiran aanaa addaa dhufu poolisuma jiran. Hoggan aanaa galu matalaakaa jiran. Bilbilee maatitti himee boo'ee giddaaji na oofan as silxanaa fixee እንደገና asgale. Toksiin jammaree guyyaan toksiin lolli jammarame suni guyyaa dilbata guddaa sa'aatii 10 takka yeroo bari'u jammare dhukaasni sa'a 10 takka haga sa'a 7 dhukaasni hamma sa'a 7 dhukaasni itti fufe. Sana booda hoggaa maddii lallaallu matalaakaan hin jirtu nama 12 jira ijoollee 12 hoggaa ol kaanu hanee oriine 10 achumatti dhumte. Naafi nama tokko ol baane asfaaltii irratti sa'a 7 guutuu wal dhukaafame guyyaa dilbata
saa torba guutu saa kudha takkatti halkan irraa ganama gabarii jechuudha. Jammaree hamma guyyaarraa sa'aatii torba itti fufe. Yeroo ol kaanu ilmi namaa jiru. Waan dubbadhu isaa kan ajaa'ibu nu warreen matalakaadhaa naannoo Amaaraa dhufanii isaaniif loluume dhugaa rabbii na boochisaa turan anaa kana ilmanni Amaaraa jechuudha. Wallaahi milishaan Amaaraa na boochisaa turte naa jechuudha. Si kabaja si laattu. Kabaja tokkicha si laattu amma ijoollee Oromoo baddee karaa deemu jirtu qottoodhaan namni akkamitti qottoodhaan ilma namaa gachiifsee qottoon qaxaaqatee qaama isaa achitti du'aa darba. Mansaaraa irraa fudhatee si gargaara jennee mucicha xiqqaa tokko fa'aa waan ajaa'ibu mucicha xiqqaa tokko mansaaraa si gargaaraa fidi jennee indaganaa mansaaraa irraa fuudhanii dullaan ari'an. Matalaakaa galuun akka nama du'a qabrii galee natti ilaalan. Maaliif jee kabajan qabdu tokko kabajan qabdu namni sin kabaju matalakaatu waliin kabaju. Dhaamsin qabu yoo duute biyyaaf du'i malee biyya namaatiif hin du'in. Dargaggoonni kakayyaa akka ibidda keessa galleen dhaamaaf. Ani amma ibidda seeneen ibidda keessa irraa akka nama boqqolloo bilcheessanitti keessa gara gaggalee boqqolloo bilchaattu kasalaan barbaadan akkasittan keessa gara gaggalee arge. An dargaggoonni kakayyaa biyya fiitiif yoo yaadu biyya namaatiif du'uun rakkisaadha. Seenaa kaasa gaaf tokko yoo biyya namaatiif duute seenaan sin kaasu. Biyya keetii yoo duute seenaan sa kaasa. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii haalli nageenya hojjettoota isaa ka Tigraay keessa jiranii na yaaddessee jedhe. Barreessaa olaanaan dhaabbatichaa Antooniyo Guutarees qaamoleen wal waraansatti jiran lammiilee nagaa fi dhaabbolee siviilii irratti xiyyeeffachuu irraa akka of qusatan gaafatanii jiru. Waraanni kun haa dhaabbatu jechuun irra deddeebiin kan gaafatan Guutarees qaamoleen wal waraansatti jiran nageenya lammiileef dursa akka kennan nyaata boba'aa fi qoricha dabalatee gargaarsi namoomaa lammiilee rakkoo keessa jiran akka qaqqabuuf tumsa barbaachisuu akka godhan gaafatanii jiru. Tigraay keessatti sochiin lammiilee rakkoorra jiran baraaruuf taasifamu sababoota garaagaraatiin gufatee jiraachuu ka ibsa dubbii himaan dhaabbatichaa Steven Judaarik sababa kanaan uummanni walakkaa miliyoonaa ta'u beelaa hamaaf saaxilamuu dubbatan. Lammiileen nagaa waraana gidduutti danqamanii jiraachuu boba'aan maallaqnii fi dhiyeessiin lammiilee kanneeniif oolus danqamuu kan ibsan Steven Judaarik haalli kun ammoo sochii lubbuu baraaruu dhaabbanni isaanii taasisuu gufachiisee jiraachuu himan. Ulaan gargaarsa namoomaa dhaqqabsiisuuf oolan marti Tigraayitti cufamuun walqabate dhaabbanni mootummoota gamtoomanii torbaanota darbaniif gama xiyyaaraatiin gargaarsa namoomaa qaqqabsiisuuf yaalaa akka ture wayita ta'u qondaalonni mootummaa Itoophiyaa torban darbe keessa xiyyaarri UN buufata xiyyaaraa Maqalee akka hin qubanne ittisuu hordofe gargaarsi namoomaa gama xiyyaaraan taasifamus adda citee jiraachuun isaanii beekama.